Un Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan. Roobii waxabajjii 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 23 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Miseensonni mana maree United States marii kaleessa geggeessan irratti lola dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti labse kaayeroo fi ta'u mala beela naannoo sana keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin loltoota Itoophiyaa Maqaleef kutaalee Tigraay biroo keessaa baasuun miidhaa siivilii waraanarra ga'u hanqisuuf tarkaanfii fudhatame jedhanii jiru. Dirree dimokiraasii irra dhiyeessuu irratti immoo biyya ummatootaaf aadaa hedduu qabdu akka Itoophiyaa keessatti rakkoolee siyaasaa uumaman furuudhaaf dimokiraasii akkamitu barbaachisa ka jedhu irratti beektuu siyaasaa tokko dubbisna. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo waraana Itoophiyaa Maqalee fi iddoo biraa Tigraay keessaa baasuun ajjechaa sibiilotaa fi waraanaa hanqisuuf akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Oduu gabaastota biyya keessaaf ibsa kennan kanaan Dr. Abiy lafti loltoonni Itoophiyaa sibiilotaan marsamanii gara jabinaan itti ajjeefaman akka jiruu fi kunis kan itti fufe ta'uu dubbatan. Iddoo tokko tokkotti miseensonni waraana keenyaa sibiilota isaan haleelan ajjeesuu mannaa yeroo itti of ajjeesantu jira jedhanii yeroo ammaa waraanni Itoophiyaa iddoo haalli akkasii hin jirree fi deeggarsa argachuu danda'u keessa buufatee jira jedhaniiru. Injifannoo TPLF Maqalee fi iddoo biraatti gonfadhe jedhus fudhatama dhabsiisan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa ofii labsus humnootiin Tigraay dandeettii humnootii Itoophiyaa fi Eertiraa barbadeessuu ka fedhan ta'uu dubbi himaa waraana Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akeekkachiisanii jiru. Kanas dhaabbata oduu Reuters waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin beeksisan. Boodarrammoo miseensi gameessi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay kaleessa gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti hoogganoonni Tigraay waraana Itoophiyaa fi Eertiraa eessayyuu jiraatus dadhabsuu yookaan barbadeessuu barbaadu jedhaniiru. Dubbi himaa ministirii dantaa alaa United States Ned Price kibxata kaleessaa ibsa baasaniin dhukaasa dhaabinsi labsame walitti bu'iinsa miidhaa iddoo sanaa jijjiiree gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee ni dhaqqaba taanaan tarkaanfii gaariidha jedhan. United States waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa guutummaatti battalumatti karaa beekamuun akka ba'an kan gaafatte ta'uu kan ibsan Price kun ta'uun mootummaan Itoophiyaa akka baatii bitooteessa keessa waadaa seenetti dhukaasa dhaabinsa fiixaan ba'e akkasumas lubbuu dheeratu akka argamu gargaaraa jedhaniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa sochii waraanaa Tigraay keessatti baatilee 8 gaggeessaa ture battalumatti dhaabuusaa eega labsee guyyaa tokko booda caasaan quunnamtii Tigraay keessaa rakkisaa ta'uu kan ibsan hojjetoonni gargaarsa dhala namaa lola dhaabinsi tolfamee hojiirra oolee namoota haala beela fakkaatu keessa jiran 100,000 hedduu dhaqqabuun ni danda'ama jedhanii abdataa jiran. Lola dhaabinsi battalumatti labsame kun waan inni hordofsiisuuf dhiibbaan ni qabaatu ifa miti jechuun dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf kibxata kaleessaa ibsaniiru. Hojiin gargaarsaa jaarmiyoonni gaggeessan sababaa wal waraansaan guyyoota dhiyeenya kanaa keessa danqamee akka ture garuu haala nageenyaa fi haalli ittiin dhaqqaban qoratamee kan itti fufuu jedhaniiru. Dirreen xayyaaraa Maqaleef daandileen cufaa waan ta'aniif jecha
karaa kamiin gargaarsa Tigraay keessa seensisuun akka danda'amus waayilota keenya kan nageenyaa fi hayyoota gargaarsa loojistikaa waliin dubbannaa jedhaniiru. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa sochiisaa magaalaa Maqaleen ala gaggeessu yeroof kan daangesse yoo ta'u haalli garamitti deemaa akka jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Tigraay keessa haalli jiru kan yeroo fedhetti akkaan jijjiiramuu danda'u akka ta'ee fi Maqalee keessi nagaa ka fakkaatu ta'uu kan ibsan dubbii himtuun jaarmayaa kanaa kan kutaa Aliyoonaa Senyeko Naayiroobii irraa hojjetoota keenya Tigraay keessaa quunnamaa jirraa jedhan suuqileen banaa namoonnis daandileerra kan adeeman yoo ta'u caasaaleen quunnamtii fi intarneetii garuu hin hojjetu jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa labsee walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata arguuf tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarra jechuudhaan dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat ibsa baasanii beeksisanii jiru. Nagaa waariinsa qabu akka argamuuf haala mijeessuufis aangawoonni Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa waliigalaarra ga'uuf akka hojjetaniif gaafatanii jiran. Kanaafis haalli goolii kaasu kamiyyuu akka dhaabatu akka seera addunyaatti siviilota balaarraa eeguu akkasumas Tigraay keessatti kanneen miidhaman hundaaf tajaajila akkaan barbaachisaan akka dhiyaatu gochuuf hojjetoota gargaarsa dhala namaa nageenya isaanii eeguu gamni hundi itti gaafatama irra jiru akka ba'an gaafatan. Akkoo Tigraayiif furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamu biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu yaalii Itoophiyaan gootuuf gamtaan Afrikaa deeggarsa gochuuf qophii walirraa hin cinne akka qabu ibsi waajjira isaanii irraa ba'e hubachiisee jira. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif daayirektara biyyootii gaanfa Afrikaa akka ta'an Lattishaa Beeder tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ajjeefamee waxabajjii 29 bara 2021 jechuun kibxata kaleessaa waggaa kan guute weellisaaf qabsaa akka ta'e Hacaaluu Hundeessaa duuti isaa haala jiru jijjiiree cunqursaa namootaa fi hokkara Itoophiyaa keessaa akka ka'u gochuun waggaa tokko guutee yeroo jiru kanattillee ajjeefamuu isaa fi eenyu itti gaafatamaa akka ta'e illee hin beekamin jira jedhan. Wallee Hacaaluu sochii mormii Oromiyaa keessaa kan Dr. Abiy Ahmed aangootti fideef hundee ture jedhanii dargaggoonni sirboota mormii dhageessan akkasumas kanneen bilbila ofiirraa qaban irrattis xiyyeeffatamee hidhamaa turan jedhaniiru. Ajjeefamuu Hacaaluu sana booda Oromiyaa keessatti hokkara uummata sabxiqqaalee irratti gaggeeffameen akkasumas humnootiin nageenyaa tarkaanfii gara jabinaa fudhatanii namoonni 100 caalaan ajjeefamaniiru jedhanii iddoo hedduutti humnootiin mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuun kumaantamaan Oromiyaa keessaa hidhuun namoota paartilee mormitus to'annaa jala oolchan jedhan. Baatileef kacallisan maatiin Hacaaluu isaaf murtiin haqaa kennamu jechuun gaafataa jiru jechuudhaan aangawattiin jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watch Lattishaa Beeder tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Bulchiisa naannoo Beneshaangul Gumuz godina Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu isaan kan ka'e manaaf qe'ee ofiirraa godaananii ka turan namoonni 50,000 caalaan hojii qe'ee isaaniitti deebisuu gaggeeffamaa ka jiru ta'uu walitti qabaan koomaand poostii godina Matakkal Leetanaa Jeneraal Asraat Deneeroo ibsanii jiru. Godina sana keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jechuun bosona seenanii namoota nagaarratti haleellaa gaggeessaa turan kan ittiin jedhan hidhattoonni leenjii haaromsaa kennamee fi akka deebi'an ta'eeraa jedhan. Kanaaf jecha naannoo sanatti nagaan bu'eera jechuudhaan Leetanaa Jeneraal Asraat Deneeroo dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaalee gama bahaa 3 keessatti hawaannisti argamuun ibsamee jira. Lafa oomishaa lafa dheedichaaf bosona qabate hektaara 31,000 irratti argamuun isaa ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Tigraay yeroo magaalaa Maqalee deebisanii qabatanitti mootummaan Itoophiyaa waraansa naannoo sanatti baatiilee 8 fudhate irratti lola dhaabinsa hatattamaa labse. Garuu miseensonni mana maree United States marii kaleessa gaggeessan irratti lola dhaabinsi kun kan yeroo fi ta'uu mala beela naannoo Tigraay keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Gabaasaa Kaatrin Gibson tujubeetu dhiyeessa. Daandiiwwan Maqalee irratti lola dhaabinsi gam tokko labsamuun mootummaa Itoophiyaaf loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatilee 8tiif lola geggeessamaa ture dhaabsisee jira. Seeratumtoonni gameeyyiin United States garuu lolli kun dhaabachuun yeroo qofaaf ta'uu mala jechuun akeekkachiisan.
Miseensi mana maree Dimookiraatichi Girigorii Meeks akkas jedhu. I can only hope it opens the door to a peaceful resolution. Furmaata nagaaf daandii saaqa jedheen abdadha. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa seenuuf dhaadataa jiraachuusaa dhagahaa jirra. Kunis walitti bu'iinsichi ifatti hammaachuu akka danda'u mul'isa jedhan. Walitti bu'iinsi kun innaa torban darbe waraanni Itoophiyaa haleellaa samiirraan lafa gabaa Tigraay keessaa irratti raawwachuun namoonni 60 ol du'anitti hammaataa deeme. Lammiiwwan Tigraay loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa dararaa hamaa humnaan gudeeddii raawwachuu dabalatee midhaan nyaataaf gargaarsi akka hin dabarre ugguruun beela hamaa dhaqqabsiise jechuun himatan. Garee Riippaabilikaanotaarraa Maayikil Maakool akka jedhanitti. War crimes, crimes against humanity, and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people. Yakki waraanaa, yakki farra namoomaa fi gochi fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Torban darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessa beelli hin jiru jedhanii turan. Tigraay keessa ka jiru haala suukanneessaa haaluun hedduu rifaasisaadha jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa kanneen miliyoona 4 walakkaa ta'an gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa barbaadu. Kanneen 900,000 ta'an immoo duruu haalli hamtuun isaan mudatee jira. Aangawaan USAID tokko seeratumtootaaf akka ibsanitti hokkara quunnamtii saalaan dararaan raawwatame tilmaamuun hin danda'amu jedhan. Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women. Yakkamtoonni haadha warraa lubootaa irratti fuulleffatan, dubartoota maatii isaanii duratti dararan, yakka gara jabinaa dubartoota irratti raawwatan. Akkuman duraan mul'inatti dubbadhe hojii gargaarsa namoomaa 12 hojjedhe keessatti dararaa suukanneessaa an arge keessaa isa hamaadha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti labsiin lola dhaabinsaa sun hanga baatii fulbaanaa yeroo qonnaa xumuramutti tura. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaaf carraa bana. The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to. Dhimmi dursi kennamuufii qabu yeroo ammaa uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaaf saaxilamoo ta'an irra beela dhaqqabuu malu ittisuuf ka barbaachisu kutaa hawaasaa dhaqqabuuf kan gargaaru lola dhaabinsa kanatti fayyadamuudha. Kun isa duraati. Inni lammataa immoo dhimmi dursi kennamuuf marii siyaasaaf haala mijataa uumuuf akka tolutti lola dhaabinsa sana waaltessuu yaaluu natti fakkaataa jedhan. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets haala akkasii uumuu dhabuun gatiin baasisuu danda'u guddaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Or the sides just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war. Gareeleen kun kana akka boqonnaa ittaanu kan gara wal waraansaatti geessutti ilaaluu yaalaa jiru jedhan. Roberts Godek. What we need is a permanent ceasefire, which all of the parties are committed to. Kan nuti barbaannu lola dhaabinsa dhaabbataa ta'e kan gareen martinuu cicha qabaatanii fi ammaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Eertiraa biraa lola dhaabinsa sanaaf cicha qabaachuu isaanii ibsa mul'isu hin argine jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gocha gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti raawwate jedhame hatattamaan hordofaa jira jedhe. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. Sirni dimookiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf dimookiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii geggeessee jira. Gara saattan sin dabarsa. Filannoo torban darbee Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee dimookiraasii akkana jedha. Dimookiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaaleen mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitiif deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaatanidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimookiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama. Gaaffii kanarratti mari'achuudhaa fi dirreen dimookiraasii keessummaa qaba.
Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii ishee jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. As United States keessa magaalaa Minnesota jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a. Marii keenya as yoo jalqabne hoo. Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuun nama dhibaa. Dimokiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bulaa. Garuu kan dimokiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti furmaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii dubbisuunis hin danda'amu. Taasifamni dimokiraatawaa ta'e osoo gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa gara mootummaa gara sirnaatiin jiru tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa kan keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaaffii namni tokko deebisuu danda'us natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma biyya federaala taatee multinational federalism kana keessatti waliin jiraachuu danda'amaa kan jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sunum akka adda addaa ilaalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra ta'aa turellee akka adda addaa filatu waliigalteen gaan jirra keessatti nama dhibaa. Garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa hawaasa adda addaa irraa ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a. Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtuu isa kanatu ta'uu qabaa, isa sanatu ta'uu qabaa jedhan sana ta'anii yookiin godhanii argamu. Akkuma kaastee dhugamaa wanti amma jedhu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kanuma dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jiru. Hojiirra oolee ta'e haqni xiqqoommaan hojiirra oolee silaa xiqqoof gara furmaataa hin deemne turre duuba deemnu turre. Kana maaltu waliif fidaa? Ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baanee hawaasa taahimamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye. Keessattuu ismiitonni Oromootu sadarkaa Oromootu gaddeebisee Itoophiyaa keessaa yoo ta'e Oromummaan ofuma waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gadadoo hagamii waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye wanti an argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimmamanii hin mari'annetti natti fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabuun jedhee furmaanni silaa hawaasni bal'aan nagaan qabu keessa biyya alaatu boolaalle keessaa rakkoo meeqa keessa irraa hojjetee buluuf nyaatuuf waa meeqa. So hirmaannaan hawaasa bal'aa xiqqaa hawaasa kamuu keessatti Oromoo yookaan Itoophiyaa qofa osoo hin taane. Kanaafuu dirqamni keessa jiru hooggantoota siyaasaa adda addaa aktivistootas ta'ee nama hawaasa keessaa dhageettii gahaa qabu silaa bilchinaan dantaa sabaa caalchisanii ta'anii mari'atanii. Gara furmaataa inni deemnee ittiin hawaasan garuu argaa jiru. Hawaasni kana keessatti guddadhee siyaasaa keessatti hirmaataa ture kun maal akka ta'e kana jedhee siimuu yoo hin dandeenye fedhii sanarraa argine lafarratti hojii irratti hin argine. Kanaafuu walitti dhufaniitiin waliin mari'achuu danda'anii yookaan walitti dhugama jirtu walitti himuu danda'anii waan baanii hawaasaaf miidiyaa adda addaa irratti dubbatan walitti himuu danda'e silaa xiqqoo fuuldura tarkaanfannee dhiyaatu. Dimokiraasiin rakkina siyaasaa biyyaa furuudhaa fi gargaaruu danda'u suni eessaa dhufaa? Dimokiraasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatiin hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya saniiti akka hawaasa biyya sanii afaan biyya sanii hundeeffama biyya sanii waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf
furmaatni biyya san keessaa dhufuu qaba. Dimookiraasiin akkamiin akka gadhaabatu qabu, sirni akkamiitu akka biyya san keessa gadhaabatu qabu, biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu, rakkoo biyya sanii keessa seenanii xiinxalanii biyyi sun furmaata si godhuu qabdi malee biyya alaatiitti fe'anii waan galchuu danda'anii. Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaaf hin qophoofne dimookiraasiin waan ta'uu danda'u miti. Kan kana jedhani Mahatmaa Gaandhiiti. Dimookiraasiinis kanuma wal dhaggeeffachuu. Dhaggeeffatoota keenya keessummaa keenya Faaxumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree dimookiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbafqaa Dumorodaati. Fayyaa ta'aa. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru hamboo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan 200 oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Haacaaluun qabaachaa ture galmaan ga'uudhaaf akka hojjettu ka dubbatte haati warra artistichaa Aadde Faaxumaa Damisoo kana boodan booyuu kana ni booyuu yoo kaayyoon isaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kanarratti. Naakoor Malkaa Amborraa gabaasaa qaba. Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa 3 Aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu. Haceen koo yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hanga yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha. Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru. Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qophaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon hin naamamaaku. Kanaafiyyuu uummatan qabaa. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maalidha kan jedhu deebisaa kanarratti argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruu kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan nattaanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa. Du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha. Cimni kun eessaa dhufe Faantu? Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina. Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada Hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti. Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha. Ji'a ja'asaa sinnaa kabajani asuma keessa kennaa adda adda jechuudha. Namoota maatii harka qalleeyyiiwwan gara naannoo 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuudha. Amma immoo kunoo almost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii. Aadde Faantuun quuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'eel. Haacaaluun nama tokko miti. Kan ammoo du'eellee jechuudha. Haati manaansa bakka buute wanna Haacaaluun yaadaa ture. Wanna Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuutu sarra jira. Haacaaluuf maatii isaarra immoo tola ooltummaa akkasiis barachuutu sarra jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaan eebbisu eegaa Haacaaluus waaqni haa barbaadu. Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha. Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u. Maatii isaanii mul'uu haa eebbifamanii namsiinsa mana waaqaa galu. Amma kana nama gargaaruusaa waan Haacaaluun fuulduratti kana yaadu haati manaasaas gwaaddanyoon isaa obbolaan isaa mul'uu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaaniif haa ta'u. Misgaanaa namni hin deebisu waaqni haa kennuufi. Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Otoo inni jiraate ani du'een jedha.
yookaan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee ba'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti meen jedha gaaffii kootis kun egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru dhugaana ceekoo akka ba'u uummanni amantii qabuun rabbi naaf haa kadhatuun jedha haqaa ceekoo waaqnaa baasu. Mee ergaa maalii dabarsita albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabatee jechuudha. Akka carraa ta'ee aceenkoo sagalee isaa isa dhumaa kaasetta isaa sadaffaa otoon argin bira darbe akkasumatti immoo mucaasaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe kuni baay'ee natti dhaga'ama maaf akka ta'e garuu beeku gaaffii ishiin gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisuun beeku jechuun ammas irra deebi'een jedha aceenkoo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera uummanni sun ammoo aceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana oriijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha egaa akkuma jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu aceekoo akka kabaje sagalee aceekoos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi maaliin yeroo qabameefitti gara mootummaa adeemsa dimokiraatawaa filatametti akka ceetu waamicha hawaasi addunyaa dabarsetti makamtee jirti. Kun bakka bu'aa eeggataan dhimmootii siyaasaa addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Delorence gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyeenya maalii ilaalchisee ibsa kennan ture. Alqaayidaaf ISIS waliin kanneen hariiroo qaban garee finxaaleeyyii nageenya lammiiwwan biyyattiif balaa ta'an dabalate maaliin waggoota dhiyoo as jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Kunis baatilee 9 keessatti aangawoota mootummaa ce'umsaa siiviilii aangoorra darbuu dabalata. Baatii hagayya waggaa darbee koloneel Asiim Gooyitaan gareen hoogganame pirezidaantii adeemsa dimokiraatawaan filatame aangoorraa darbe. Ekwaas biraa dhiibbaan erga godhameen booda qooda muummichi ministeeraaf pirezidaantii qabaachuun mootummaan ce'umsaa siiviilii hundeeffame. Koloneel Gooyitaan mootummicha keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'uun baatii 9 tajaajilaniiru. Caamsaa 24 bara 2021 hoogganoota siiviilii hidhaatti darbuudhaan mootummaa fonqolchan. Guyyoota hanga tokko booda manni murtii heeraa maalii pirezidaantii yeroo ce'umsaa gochuun isaan muude. Waxabajjii 9 Gooyitaan hoogganaa sochii gootota jijjiiramaaf siiviilii kata'an Choogweel Kokaalaa Maayigaa muummicha ministeeraa gochuun moggaasan. Yuunaayitid Isteetsi miseensota hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan kanneen maalii keessaa hidhamanii jiraniif manaa akka hin baane ugguraman akka hiikaman gaafatte. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Delorence akka jedhanitti namoonni kun hidhamuun biyyattii gara dimokiraasiitti deebi'aa jirtuuf olaantummaa seeraa irratti haleellaa kallattiin oofamuu jedhan. Itti dabalees mootummaan dimokiraatawaan siiviiliin hoogganam maalii keessatti nageenyaaf badhaadhina diriirsuuf carraa waan ta'eef mootummaan ce'umsaa akkuma waadaa seene yeroo qabameef guraandhala bara 2022tti filannoo geggeessuun kadursi kennamuufii ta'uu qabaa jedhan. Filannoon guraandhala bara 2022 kan haqaaf walabaa ta'uun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf akkaataa hojii ifaa ta'een gargaaramuudhaan raawwachiiftota filannoo dandeettii qabaniif loogiirraa walaba ta'aniin geggeessamuu qaba jechuudhaan ambaasaadar Delorence ibsaniiru. Filannoo pirezidaantummaa dhufaa jiru irratti pirezidaantiin yeroo ce'umsaa ittaanaan pirezidaantiif muummichi ministeeraa haala sakamiinuu kaadhimamtoota ta'anii dhiyaachuu akka hin qabaannellee dubbataniiru. Mootummaan tokko lammiiwwaniif eegumsa gochuuf kabajamuu mirga namaaf itti gaafatamarra jiru dagachuu akka hin qabaanne ka tuqan ambaasaadar Delorence mootummaan ce'umsaa tasgabbiif komee hawaasaaf furmaata fiduuf haala mijataa akka uumu waamicha dabarsaniiru. Mootummaa seeraan filatame uumuuf ce'umsa godhamu kan gufachiisu tarkaanfii kamiifuu deebii kennuuf filmaata imaammata alaa adda addaa ni ilaalla jedhan ambaasaaddarichi. Uummati maalii hawwiinni dimokiraasii nageenya misoomaaf kabajamuu mirga namaaf qabu cina cimsinee ni dhaabanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti
meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.